Taateewwan ijoo torban kanaatiin Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa ta'uudhaan mirkanooyteetii jirti. Haleellaa hidhattoota faannoodhaatiin lammiiwwan nagaa irratti giddaa ayyaanatti raawwatameen namoonni hedduun wareegamuun ibsameetii jira. FBI'n dubartii New Yorkitti Capitol Hills boombiin haleeluuf jettee to'achuu isaa ibseetii jira. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa ta'uudhaan mirkanooyteetii jirti. Marii biyyoolessaa Itoophiyaa goolabamaa jiru kanaan Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaatii fi teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan mirkanooyteetii jirti. Finfinneen handhuura Oromiyaatii fi teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas ammoo teessoo mootummaa federaalaa ta'uudhaan akka bultu murtaa'ee ka jiru yeroo ta'u itti waamamni magaalaa Finfinneedhaa ammoo mootummaa federaalaatiif jechuudhaan marii biyyoolessaatiin irratti walii galamee jiraachuun isaa ibsameetii jira. Marii kanarratti keeyyanni heera mootummaa 49 muraan 5 kan faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu ibsu gara faayidaa waloodhaatti jijjiirameetii jira. Dhimma afaan hojii magaalaa Finfinneetiin kan wal qabateen ammoo Finfinneen afaanota federaalaa mara akka fayyadamtu murteen dabree ka jiru hoggaa ta'u dhimma bulchiinsaa fi qabeenyaatiin wal qabatee ammoo naannoon Oromiyaatii fi magaalaan Finfinnee wajjin mari'achuudhaan akka haala mijjeeffatan kallattiin marii biyyoolessaatiin kaamee yaanni furmaataa irratti walii galameetii jira. Gama afaan hojii biyyoolessaatiin kan wal qabateen ammoo murtiin dabaree ka jiru hoggaa ta'u afaan Amaaraa, afaan Oromoodha, afaan Tigriffaa, afaan Somaaleetii fi afaan Affaar afaanota hojii mootummaa federaalaa akka ta'an marii biyyoolessaa irratti walii galamuun isaa ibsameetii jira. Dabalataanis ayyaanni Irreechaa ayyaana biyyoolessaa ta'uudhaan kaalandara keessatti akka galus marii biyyoolessaa Itoophiyaan geggeeffattee turte kanaan murtaa'eetii jira. Mariin biyyoolessaa Itoophiyaadhaa baatii tokko oliif geggeeffamaa ture guyyaa kaleessa jechuunis ammoo gaafa hagayya 22 bara 2026 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti raawwateetii jira. Haleellaa hidhattoota faannootiin lammiiwwan nagaa giddaa ayyaanatti wareegamaniitii jiru. Haleellaa hidhattoonni faannoo lammiiwwan nagaa irratti godina Wallaggaa Bahaa aanaa giddaa ayyaanatti roobii dabre jechuunis gaafa hagayya 19 bara 2026 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti raawwataniin namoonni hedduun ajjeefamuun isaanii jiraattonni naannichaa himaniitii jiru. Haleellaan humnoonni fiinxaaleeyyii lammiiwwan nagaa irratti raawwatan kanaan ammoo manaajarri baankii hojii gamtaa Oromiyaa damee giddaa ayyaana obbo Maammush Maaruudha, qotee bulaan obbo Kaffaaloo Nagaasaa Dayyaas Jaamanii fi dargaggoon Caalaa Nagaasaa Salbaaneedha akkasumas ammoo narsiin Deeyisiftuun aadde Likkituu Amaanuu Jaamtu akkasumas ammoo manguddoon obbo Amaanuu Hirphaa Jaaman dabalatee lammiiwwan hedduun haleellaa humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa irratti raawwataniin ajjeefamuun isaanii ifoomeetii jira. Manaajarri baankii hojii gamtaa Oromiyaa damee giddaa ayyaana birrii fi humna waraanaatiin dabalame gara Naqamtee deemaa osoo jiru haleellaa irratti raawwatameen kan ajjeefame ta'uun isaatis ibsameetii jira. Maatiin reeffa lammiiwwanii fudhatanii sirnaan qeedhaloota isaaniititti awwaaluufillee hiree akka hin argatan himaniitii jiru. Yakki ajjechaa suukannee isaan kun kan raawwate giddaa ayyaanaa bakka Tulluu Leencaa jaamuun beekamutti akka ta'es ammoo ifoomeetii jira. Haleellaa fiinxaaleeyyii raawwatan kanaan konkolaataa deddeebisaa uummataatii fi ambulaansii dhukkubsataa qabatee imalaa ture dabalatee konkolaattonni kanneen biroo hedduun isaanii kanneen lakkoofsaan 20 hanga 30 ta'an balaa kanaan barbadaa'uu fi miidhamuun ibsameetii jira. Lakkoofsi lammiiwwan nagaa haleellaa hidhattoota fiinxaaleeyyii Amaaraa faannoo Finjaan kanaan raawwatameen ammoo lakkoofsi lammiiwwanii haga ammaatitti ajjeefamanii jiranii ifaan ifatti adda bahee wanni ifoome jiraachuu baatus ammoo lammiiwwan yaada naannicharraa miidiyaalee garagaraatiif kennaa jiran namoonni hedduun haleellaa kanaan lubbuu dhabuu isaanii ibsaatii jiru. Waajjirri poolisii godina Wallaggaa Bahaa fuula feesbuukaa isaanii irratti haleellichi raawwatamuu isaatiin dura guyyaa tokko dursuudhaan viidiyoo maxxansee tureen uummanni Oromoo godina Wallaggaa Bahaa keessatti diina karaa lamaan miidhamaa akka jiru
ibsee ka jiru waggaa ta'u. Diinonni lamaan itti miidhamaati jirra isaan jaanis ammoo hidhattoota fiinxaaleeyyii faannoodhaatii fi hidhattoota ABO shaneedhaa jee kan poolisiin naannichaa yaameen akka ta'e kan yaadatamuudha. Imbaasiin Itoophiyaa Saawudii Arabiyaatti argamu. Imbaasiin Itoophiyaa Saawudii Arabiyaatti argamu yakka suukanneessaa raawwatameen wal qabatee ibsa baaseeti jira. Imbaasiin Itoophiyaadhaa Saawudii Arabiyaa magaalaa Riyaaditti argamu yakka suukanneessaa tibbana miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan tamsa'aa ture kan lammiileen Itoophiyaadhaa walitti duulanii fi wal miidhaa turan ilaalchisee haala jiru dammaqinaan hordofaa ka jiru ta'uu isaa ibseeti jira. Haaluma kanaan odeeffannoo hanga ammatti argameen namoonni gocha gara jabeenyaa kana keessatti hirmaatan karaa seera malee isaan gara Saawudii Arabiyaa seenanii dhimmoota sababni bu'uura isaanii ifa hin taane irratti wal dhabuudhaan garee uumuun walitti bu'uudhaan miidhaa walirraan geessisaa jiraachuu isaa imbaasichi ibsa baaseen tuqeeti jira. Imbaasichi bu'aa tattaaffii haga ammaatitti taasifameen shakkamaan tokko poolisii Saawudiitiin to'annoo jala oolfamee ka jiru ta'uu isaa ibsee ka jiru waggaa ta'u warra hafanis ammoo seeratti dhiyeessuudhaaf poolisii biyyaatii fi qaama dhimma ilaallatu wajjin hojjetamaa jiraachuu isaa ibseeti jira. Kanumaan wal qabatee imbaasichi dhimmicha qoratee madda rakkoo kanaa hundee irraa furuudhaaf namoota gocha suukanneessaa kana keessatti hirmaatan ammoo seeratti dhiyeessuudhaaf hojjetaa kan jiru ta'uun isaa ifoomeeti jira. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa ergama addaa gaanfa Afrikaa wajjin mari'atan. Muhammad Ali Yusuf ergama addaa gaanfa Afrikaadhaa Olusegun Obasanjoodhaa wajjin mari'ataniiti jiru. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuf pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaadhaatii fi ergama addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoodhaa wajjin mari'ataniiti jiru. Marii isaaniitiin ammoo dhimmoota naannawaatii fi ardichaa ilaalchise marii fi yaada wal jijjiiruu isaanii odeeffannoon Komishinii Gamtaa Afrikaa irraa argame ni mul'isa. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuf wayita kanatti Olusegun Obasanjoon naannicha keessatti nageenyaa fi tasgabbii akka mirkanaa'u taasisuudhaaf tattaaffii gochaa jiran dinqisiifataniiti jiru. Qubsuma Israa'el West Bankitti taasiftu UK, Faransaay, Jarman, Xaaliyaanii fi Kaanadaan waloodhaan mormaniiti jiru. Karoora Israa'el manneen qubsumaa 1,200 ta'an West Bank bakka humnaan qabattee turte keessatti jaaruudhaaf karoorfattee jirtu ilaalchisuudhaan biyyoonni lixaa mormii guddaa kaasaniiti jiru. Biyyoonni lixaa kanneen humna ni qaban jaaman UK, Faransaay, Jarman, Xaaliyaanii fi Kaanadaa dabalatee ijaarsa Israa'el West Bank bakka humnaan qabatte keessatti iddoo hedduu ni barbaachisa jettee yaaddetti ni ijaara jettee imalaa jirtu kan ilaalchisuudhaan akka gocha kanarraa dhaabbattu akeekkachiisaniiti jiru. Ibsa waloodhaan baasaniin UK, Faransaay, Jarman, Xaaliyaanii fi Kaanadaan murtee Israa'el kana kan fudhatama hin qabne jechuudhaan Israa'el akka karooresii kana hatattamaan kaastu cimsanii gaafataniiti jiru. Seera idil addunyaadhaa jalatti qubsumni hedduun seeraan ala ta'e osoo jiru akkasumas ammoo dhiibbaan idil addunyaa osoo taasifamaa jiru Israa'el waggoota baay'eedhaaf karoora Yerusaalem baay'ee waan keessatti karoora kanatti ciccitee jiraachuun isiidhaa ifoomeeti jira. Michoonni Israa'elii fi Filisxeemonni ammoo yaada furmaataa dhiyaataa jiru. Yaada furmaataa biyya lamaa jaamuudhaan kan beekamuuf ijaarsi Israa'el West Bank keessatti taasisaa jirtu kun gufuu ta'uu ni mala jechuudhaan shakkii guddaa keessa seenaniiti jiru. Taatee ijoo xumuraa torban kanaaf isinii qabannee dhiyaanneen ammoo FBI'n dubartii New Yorkitti Capitol Hills boombiin haleeluuf jette to'atee turuu isaa ibseeti jira. Biiroon tika federaalaa FBI'n dubartii New York Albaaniyaadhatti gamoo argamu gamoo Capitol Hills boombiidhaan haleeluuf osoo jettu to'achuu isaa ibseeti jira. Humni basaastota Ameerikaadhaa akka jaanitti yoo ta'e dubartiin tun gamoo abbootii seeraa Ameerikaadhaa
haleeluudhaaf karoorfattee osoo jirtu harkaan harkatti qabamuu isiidhaa ifoomeeti jira. Abbaan alangaadhaa dubartiin umriin isii ganna 35 taatee fi Jaasikaa Booyii jaamtutun hidhata garee ICC wajjin qabdi jechuudhaan himata irratti banee ka jiru hoggaa ta'u dubartiin tun garee shororkeessaa kanaaf deeggarsa meeshaaleetii fi qabeenyaa dhiyeessaa akka turte himata isiitirrattis eerameeti jira. Booyin dursitee irra deddeebiidhaan gamoo kana qorachaa akka turte irra gaamee ka jiru yoo ta'u qawwee sobaatii fi qawwee hin hojjanne kan caasaan isiidhaa kennaniif qabachuudhaan naannichatti deddeebiidhaan haala jiru hordofaa turuu isii FBI'n bira ga'ee jiraachuun ifoomeeti jira. Abbaan alangaa haala mijataa haleellaaf tolu qorachuudhaaf dubartiin tun gamoo kanatti yeroo 5 ol deddeebi'uu isiidhaa ammoo qorannoo taasiseen akka irra ga'ee jiru addeesseeti jira. Egaan daawwattoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa taatee torbaan kanaaf isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Nagaan naa tura.